YouTube seera haarawaa seera ariifachiisa seera haarawaa seera baay'eetti nama gammachiisu fidee dhufeera. Seera inni fidee dhufe suni maali? Walumaan ilaallaa amma gara baawuzarii YouTube irra hojii seennaa jechaadha. YouTube'n tarbeezii inni seera haaraa fidee dhufe. Viidiyoo erga caannee kaane booda waan irraa sirreeffachuu qabu tokko seera haaraa fidee dhufe. Seera haaraa inni fidee dhufe san walumaan ilaallaa jechaadha. YouTube'n viidiyoo maxxansinee kaane viidiyoon maxxansine sun taambilarii isaa irraa jijjiiruu, diskiripshinii jijjiiruuf, liinkii garaagaraatiin wal qabsiisuudhaaf kana kanaaf nu gargaara. Amma kallattimaan gara YouTubii keenya irra seennaa jechaadha. YouTubii keenya irra seennee seera haarawaa inni fide sana walumaan ilaallaa jechaadha. Amma YouTubii keenya irra maal goona seennaa jechaadha. Appilikeeshinii YouTubii keenya irraa akkuma seennee kaaneen booda ayikanii piroofaayilii keenya yookiin immoo iimeelii keenya irra seennaa jechaadha. Viidiyoon maxxansine sun iimeelii keenya irratti maxxansinee iimeelii irratti kan maxxansinee kaane taambilarii isaa irraa jijjiiruudhaaf, diskiripshinii irraa jijjiiruudhaaf, taagii irraa jijjiiruudhaaf, piraayiveesii isaa irraa jijjiiruudhaaf, piraayiveesii kanneen irraa jijjiiruudhaaf baay'ee waan gaarii, waan filatamaa, waan mooderni ta'e wayii nuuf fidee dhufe. Amma ayikanii YouTubii keenya irra tuqnee sana booda deebisnee maal goonaa? Iddoo yuur viidiyoo iddoo jedhu kana tuqnaa jechaadha. Amma akkuma isin ilaalaa jirtan kana yuur viidiyoo boota jedhu kanarra tuqnaa jechaadha. Yuur viidiyoo kanarra tuqnaa jechaadha. Bara 2023 seera ajaa'ibaa dhufe. Yuur viidiyoo kanarra akkuma tuqnee kaane booda iddoo idiit gochuu barbaannu sana taampilarii ta'aa, taagii ta'aa, diskiripshinii ta'aa irraa jijjiiruu iddoo barbaanne sana iddoo dootii sadan kana tuqnaa jechaadha. Akkuma amma isin argaa jirtan kana kanneen kun amma viidiyoo konkolanii irratti poosti godhee jechaadha yookiin immoo irratti maxxansee jechaadha. Iimeelii kee irratti kana maxxansee jechaadha. Kanaafuu viidiyoon maxxansee ka'e suni iyyitaa guddaa argachaa hin jiru yookiin immoo viyuu guddaa argachaa hin jiru. Kanaafuu tokko taambilarii isaa sirreessuu, lammata siitingiiwwan isaa sirreessuu, sadaffaa viidiyoo keenya sana seeraan maal gochuudha? Idiit gochuudha qabnaa jechaadha. Kanaafi viidiyoo ediitingii barsiiseera. Kutaa tokkorraa qabeen barsiisaa ture jechaadha. Iddoo dootii sadan jirtu tana gadi tuqnee idiit iddoo jirtu tana iddoo mallattoo qalamaa fakkaattu tana maal goonaa? Tuqnaa jechaadha. Iddoo mallattoo qalamaa sana gadi tuqna. Yogguu isa tuqnee kaanee iddoo idiitii itti goonutti nu dabarsaa jechaadha. Kanaafuu taagii isaa jijjiiruudhaaf isumarra tuqna yookiin immoo ayikanii wantii tanarra tuqnaa jechaadha. Isarra yoo tuqne jijjiiruu dandeenya yookiin immoo ayikanii kaameraa fakkaattu tana yoo tuqne irraa jijjiiruu hin dandeenya jechaadha. Ishee sana tuqneet viidiyoo taampilarii qopheeffanne sana reeshoo isaatiin yeroo reeshoo YouTubetiin kan qopheeffanne sana maal goonaa? Filannaa jechaadha. Kana mara keessa tokko hin filanne. Kana filannee miti kana booda maal jennaan duubatti deebine. Egaa filannee kaane maal goonaa? Gara duubaa deebine. Isa sana filannee kaanee dan jennaan. Akkuma filannee kaaneen maal goonaa? Dan goonee gara duubaa deemnaa jechaadha. Iddoo dan jettu tana iddoo amma irratti isin agarsiisaa jiru kanarra gadi tuqnaa jechaadha. Yoo gadi tuqne ayikaniin keenya taampilariin keenya dhufee nuu gale. Taayitilii isaa itti dabaluu, irraa hir'isuu, ashkitaa itti dabaluu, wantoota garaagaraa itti dabaluuf taayitilii isaa akkasiin itti daballaa jechaadha. Isa amma isin argaa jirtan kana taayitilii kana irraa balleessinee maal goonaa? Ka barbaanne yoo lafaa kaafne barreessine immoo deebisnee diskiripshinii isaa itti dabaluudhaaf diskiripshinii marra gad tuqna. Diskiripshinii isaa itti dabaluudhaaf achumarra gad tuqnee maal goonaa? Diskiripshinii sana itti daballaa jechaadha. Amma isin argaa jirtan kana diskiripshinii isaa maal goonaa? Itti daballaa jechaadha. Akkuma amma isin argaa jirtan kana diskiripshinii isaa liinkiiwwan garaagaraa jalatti aad goonee itti galchuudhaan deebisnee immoo lakkoofsa bilbila keenya teechisuu barbaanne liinkiiwwan garaagaraa teechisuudhaaf taagii wanta irratti hojjechaa jiru sana jechaan barreessuudhaan kanneeniif nu gargaaraa jechaadha. Akkuma isin argaa jirtan kana kanneen amma barreeffama amma itti dabalaa jiru kana achirraa koppii godhee asitti peesti godheeraa jechaadha. Duubatti deebinee paabliikii isaa filanna. Paablishii isaa paablikiidha moo piraayiveetiidha moo amma kana paabliikii irra goona. Namaaf gadhiifne gatii ta'ee fi paabliikii irra galchina. Deebisnee lookeeshinii irratti gadhiifne. Itoophiyaadha moo eessa gadhiistan kan jedhu isa hin guuttanna. Deebisee taagiiwwan garaagaraa guuttanna.
pileelistii isaa uumnee pileelistii isaa guuttanna. Akkuma amma isin argaa jirtan kana hunda isaatu akkanaan sirreeffannaa jechaadha. Taagii isaatiillee itti barreessina. Yoo dura taagiin qabaatiin taagii itti galchinu. Taagii jecha tokko barreessinee koomaa goona, jecha biraatis barreessinee koomaa goona, jecha biraatis barreessinee koomaa goona. Vaaraalee yookiin immoo viyuu guddaa akka nu argatu chaanaaliin keenya beekamtii guddaa akka nu argatu isa kana sirreessuu qabna jechaadha. Inni kun isin amma ilaalaa jirtan kun baay'ee gaariidha. Isa baay'ee gaariidha. Kana waan ta'eef akkatti hundi keessanuu sirreeffachuudhaan itti fayyadamuudha qabdan jechaa gamanuma viidiyoo keenya laayik warri hin goone laayik gochaa sabskiraayib warri hin goone sabskiraayib gochaa akka nu duukaa dhaabattan gamanuma viidiyoo wanta isin barbaaddan kamirrattuu isinii hojjennaa koomentii jala yaada keessan nu teechisaa waan barbaaddan san irratti isinii hojjennaa jechaadha. Akkuma isin argaa jirtan kana goonee geessinee maal goonaa iddoo seef jettu tana tuqnee maal goonaa seef goonaa jechaadha. Amma iddoo seef jettu tana akkuma isin argaa jirtan kana koomentiin keenya oon godhachuu qabna. Koomentii oon godhannee maal goonaa seef iddoo jettu tana tuqnaa jechaadha. Si'a tokkoof seef goone piroofaayiliin reefu irra jiru sun yookiin immoo taampilarii reefu irra jiru sun maal ta'a gara amma itti seef godhannee kanatti nu geeddaramaa jechaadha. Ka duraa sanirra amma maal godha garanatti nu geeddaramaa jechaadha. Amma akkuma isin argaa jirtan ka duraarra maal ta'e jijjiirrameera jechaadha. Amma ka duraarra maal jijjiirrameera jechaadha. Akkuma isin argaa jirtan ka duraa amma kana fakkaata. Kanarraa amma kana booda maal ta'a garanatti jijjiirramaa jechaadha. Kanaafuu warri chaanaalii keenya sabskiraayib gochaa laayik gochaa akka viidiyoo keenya gamanumaan nu duuba dhaabattan kabajaan isin gaafannaa jechaadha.